Yaa Abbayyaa laga biyyaa goota Itoophiyaa ergoo lammii nuuf jiraadhu bara baraan siin mo'anna hiyyummaa san maqaa keetiin kan agarre waggaa waggaan diina keessaaf kan alaatiin dararamnee miidhaa hedduuf saaxilamnee baay'ee taane qoqqobbiidhaan nu dararan waraanallee nutti labsan miidiyaadhaan nutti duulan keenya malee dhiisaa jedhan nutti qoosan nutti ololan Abbayyaan gurgurameera jedhan lammiin biyyaa akka shakkuuf akka sirraa qollifatuuf boosii baasus akka dhiisuuf baay'ee jedhan soba odeessan ati garuu dhugaa qabduun onnee guutuun callisuudhaan har'a ga'uun nuuf dhaqqabde yaa Abbayyaa laga biyyaa qabeenya dilbii Itoophiyaa siin dhaadanna sumaan boonna si eegganna nuuf jiraadhu bara baraan. Hidha guddicha Itoophiyaa Abbayyaa ilaalchisuudhaan egaa hamma tokko walaloo kana isinii dhiyeesseen jira hordoftoota koo. Waa'ee Abbayyaa egaa waan baay'eetu jedhamaa jira. Guutiinsi hidha guddicha Abbayyaa kan marsaa afraffaa milkaa'inaan kan xumurame ta'uunsaa egaa tibbanaa himamaatiin ture. Erga guutiinsi kun injifannoodhaan raawwatame booda immoo egaa biyyaaleen diinummaa Itoophiyaa irraa qaban keessumattuu Gibxi gungumaa jirti. Gungummeen ishee kun maal fidaa gara fuulduraatti kan ilaalamu ta'a. Gama birootiinis diinonni Itoophiyaa beekaman egaa guutiinsi kun akka shakkamuuf hojjechaa turanii olola adda addaati kan ololamaa ture. Sobadha jechaas himaa turanii kun baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha. Oduu ijaan mul'atu bishaan guutee hidharra dhangala'aa akka jiru otuu qabatamaan argamu kun soba jedhanii ummatatti odeessu. Ummanni qabatamaan waan hojjetamaa jiru arge immoo isaan amanuu akka hin dandeenye beekamaadha. Hundumaafuu hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa hidha Abbayyaa wajjin wal qabatee egaa waan baay'eedha yeroo adda addaatti kan jedhamu. Ammas waa'een Abbayyaa ajandaa guddaa ta'ee itti fufeera. Hundumaafuu Itoophiyaan keenya hidha kana ofumaan hojjechaa jirti akka beekamu. Uummata bal'aa Itoophiyaatu itti hirmaatee hojjechaa jira. Fiixa baasuuf egaa yeroo xinnoodha kanaafuu gammachuun amma mul'achaa jiru kun ammoo fiixa akka ba'uuf egaa uummanni tumsa eegalee tumsa kanaan duras waggaa waggaadhaan taasisaa ture daran cimsuudhaan akka itti fufuuf gaafatameera. Waamichis dhiyaateera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis egaa guutiinsi marsaa afraffaa milkaa'inaan xumuramuusaa tibbana wayitii ifoomsanitti uummanni hirmaannaa taasisaa jiru daran finiinsuudhaan akka itti fufuuf gaafataniiru. Ministeerri bishaanii fi anniisaa Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaatis tibbana odeeffannoo miidiyaawwan adda addaatiif kennaniin hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaa egaa waggaa haaraa kana bara 2016 kana keessatti tarbaayinoonni lakkoofsaan gara 5 ta'an yaalii anniisaa yookaan humna elektirikaa tamsaasuu akka taasisanii fi kanaafis akka hojjetamaa jiru mirkaneessaniiru. Hidhi guddichi egaa marsaa afraffaadhaan sirni guutiinsa bishaanii xumurameera jechuun guutumaaf guututti ammaan booda bishaan hin guutamu jechuu akka hin taanes himaniiru. Garuu immoo Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa akka jedhanitti ammaan booda bishaan hidharraan dhangala'u hin mul'atu jechaadha. Adeemsa hojumaata keessaatiin garuu hidhi kun bishaan akka guutuuf hojiin hojjetamuu waggaa waggaadhaan kan itti fufu ta'a jechaadha. Egaa haalli jiru kana fakkaata. Waa'ee hidha Abbayyaa irratti walaloo gabaabduu isinii dhiyeesse kanarraa waa akka hubattaniin abdadhaa waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Fayyaa ta'aa nagaatti.